tabarra kibbarra baharra lixarra tabarra kibbarra baharra lixarra komme ilali komme ilali komme ilali Waaqayyo isa yeroo kanaa fi carraa kana nuu kenneef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Ani maqaan koo luba Waaqjiraa Mulgeetaan jedhama. Kaawunsilii tokkummaa amantoota magaalaa Shaashamanneef naannoo ishee walitti qabaadha. Guyyaa irraa sagantaa guddaa fuula keenya dura gurraandhala 13 seensa sagantichaa yookaan simannaa wajjin wal qabatee gurraandhala 14 hanga 16tti konferensiin afuuraa guddaan magaalaa Shaashamanneef naannoo isheetti qophaa'aa waan jirtuuf namni Waaqayyoo baay'ee jaallannu nama Waaqayyoo yaada irraa qabu nama hojiin gurguddaa sammuu namaatiin olitti amanuunsaa kan namatti ulfaatu hojii gurguddaa Waaqayyoo karaa isaanii kan hojjetu nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee gara godina keenyaa godina Arsii Lixaatti sagalee Waaqayyoo guddaa dhaloota baay'ee hidhaarraa kan hiiku dhaloota baay'ee jireenya fooniif afuuraa hidhaa gurguddaarraa kan isaan hiiku sagaleen Waaqayyoo Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 41 irratti namni raajii tokko raajii ta'uu isaa beekee sime gatii raajii sanaa hin argataa jedha. Namni nama qajeelaa tokko qajeelaa ta'uu isaa beekee sime gatii nama qajeelaa sanaa hin argataa jedha. Sababa kanaaf namni Waaqayyoo galaa afuuraa dhalootaaf hiikamsa kan ta'u sagalee Waaqayyoo guddaa nuu qabatanii garanatti dhufaa waan jiranii fi sabaan afaaniin utuu hin qoodamin namni hundumtuu guyyaa sana hirmaattuu sagantaa kana akka taatan waamicha koo isa guddaan isinii dhiyeessuu barbaada. Akkuma kana immoo namoonni magaalaa Shaashamannee qofaa osoo hin taane godina Arsii Lixaa keessa jirtan aanaa godina Arsii Lixaa keessa kan jirtan Walaayittaa Sooddoo Dabuub guutummaa Kaaba Kibba Ba'a Lixa irra kan jirtan hundumti keessan sagantaa kana irratti argamtanii hirmaattuu eebba sagalee Waaqayyoo akka taatan jaalala Waaqayyoon ergaa keenya isiniif dabarsina. Kana yeroo jennu magaalaan keenya magaalaan Shaashamannee nageenyaaf sodaa kan hin qabne namni hundumtuu maaliin nyaadhaa maaliin dhugaa eessan bulaa akka yaaddofne iddoo ciisichaa ga'aa nyaataa fi waan dhugan hundumaa kan ofiisaa danda'e of qopheessitee waan jirtuuf namni hundumtuu sodaa tokko malee sagalee Waaqayyoo irraa hirmaachuudhaaf nama Waaqayyoo karaa isaa ergaa nuu darbu fudhachuudhaaf hundumtuu gara magaalaa keenya akka dhuftan jaalala Waaqayyoon ergaa keenya isiniif dhiyeessinaa. Koottaa fayyaa koottaa dubbii sagalee Waaqayyoo hubadhaatii mootummaa Waaqayyoof qopheessaa isiniin jennee jaalala Waaqayyoon kaawunsiliin magaalaa Shaashamannee fi kaawunsiliin godina Arsii Lixaa waliin ta'uudhaan sagantaa guddaa kana isiniif qopheessee jira. Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan hundumaa haa eebbisu. Jaalala Waaqayyoon wal argeen keenya gurraandhala 14 hanga 16 istaadiyeemii magaalaa Shaashamannee galatooma. Tabarra kibbarra baharra lixarra tabarra kibbarra baharra lixarra komme ilali komme ilali komme ilali. Duraan dursee Waaqa guyyaadhaa nagayaan nu geesse galanni isaaf haa ta'u jedha. Ani maqaan koo Farradee Midhaasoo jedhama. Walitti qabaa amantoota Wangeelaa godina Arsii Lixaa yoo ta'u konfiraansii Araaraa TV Raajii Masarat Taayyee waliin amantoota Wangeelaa godina Arsii Lixaa kaawunsiliif magaalaa Shaashamannee waliin ta'uuf istaadiyeemii magaalaa Shaashamannee akkasuma godina Arsii Lixaatitti gurraandhala 14 irraa haga 16 waan geggeeffamuuf eebba kanaaf hawaasni hunduu amantaan kamuu warri qaban hunduu iddoo kanatti argamuun guyyaa san sagantaan asitti geggeeffamu Waaqarraa araara akka argatan eebba akka argatan godinoota naannoo kana jiru hanga Booranaa irraa kaasee Baalee godina Baalee akkasuma warra Kibbaa Finfinnee irraa fageenyi osoo hin daangessine eebba kanaaf dhuftanii eebba kana akka qoodamtan dhibabaanis hin fayya hidhaan baay'een hin hiikama maalaleen guddaan hin ta'a. Kanaaf
guyyaa kana eebba kana dhuftanii hundi keessanuu nam tokko duunafne akka qoodamtan waamicha isinii gooneerraa irratti argamaa waamicha isinii godha galatooma. Tabarra kibbarra baharra lixarra tabarra kibbarra baharra lixarra komme ilaali komme ilaali komme ilaali. Maqaan koo Biraanuu Takluu jedhama. Waldaa warra Wangeelaa Makaan Yesuus Shaashamanneerraa. Akka jaalala Waaqayyoo waldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Makaan Yesuus magaalaa Shaashamannee afaan Oromoorraa asitti argameera. Gara biraatiin ammoo koree qindeessituu magaalaa kanatti qophii sagantaa kanaatiif qophaa'aa jiru walitti qabaadha. Haalottan jiru hundumaa sagantaa guyyaa gaafa gurraandhala 13 haga 16tti Araaraa TV wajjin raajiin masarat lafanatti argamee sagantaa geggeeffamu kanarratti sabni akka dhufuuf waamicha godha. Qophii barbaachisu guutuma isaa karaa nageenyaatiin karaa hawaasummaa ciisicha namoota nyaataa dhugaatii namootaatiin koreen kun waan qindeessu hundumaa karaa hawwate ta'uu isaa isin ibsa. Namoonni naannaa kana jirtan Mooyyalee irraa kaasee amma Finfinneetti ka jiru iyyuu daangaan kun jiddu galeessa waan ta'eef karaa kanaan ammoo Baale irraa amma Arba Minci gad ka jiru sabni hundinuu guyyaa amma jenne gurraandhala 13 amma 16tti qophii konfiraansii guddaa raajii masarat wajjin taasifamu irratti argamuudhaan eebba Waaqayyo laficha kanaaf fide hirmaattu akka taatan gamanumaan ammoo dukkana lafarra jiru Waaqayyo ifatti akka baasu hidhamaan baay'een lafanatti fayyinna jireenya fooniitiif hafuuratti akka fayyinna argatan garanatti akka fiddan waamicha isinii goona. Waaqayyo yeroo sanitti dhaloota garanatti dhufanii fayyan akka nu baay'essu kadhannaadhaan gara jirtan hundumaa nu faana akka taatan waamicha isinii goona. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Tabarra kibbarra baharra lixarra tabarra kibbarra baharra lixarra komme ilaali komme ilaali komme ilaali. Guyyaa kanaan nu ga'uu fi galanni Waaqa haa ga'u. Guyyaan kun guyyaa hawwii guddaa itti qabnuu fi guyyaa baay'ee dheebbochaa turre baay'ee gammanneerraa. Maqaan koo Badhaasoo Dafaa jedhama. Jiraataa magaalaa Shaashamanneeti. Koree kana keessatti liqaba konfiraansii kanaati. Magaalaan keenya magaalaa seensaa naannoo 5 yoo qabdu yoo ta'u akkuma isin argitan kana haalli misooma isiitii fi haalli jireenya isii baay'ee namatti tola. Haa ta'uuti malee namni Waaqaa kun yoo dhufee jawwichi ni waraannamaa, nageenyi hin bu'aa, misoomni hin ta'aa. Gammachuun Shaashamannee fi magaala Shaashamannee irratti taati. Kanaaf gooftaa baay'ee galateeffanna. Naannawa kana warroonni jiran naannoo Baalee, Adaabbaa, Qoree, Kofalee, Ajjee, Hawaasaa namoonni jiran dhufanii naannoo Zuwaayii dhufanii akka itti fayyanii fi waamicha guyyaa kanaaf gammachuun goonaa gurraandhala 13, 14 hamma 16 guyyaa konfiraansii kanatti wal geennu jechuu nama hundaa affeerreerra. Tabarra kibbarra baharra lixarra tabarra kibbarra baharra lixarra komme ilaali komme ilaali komme ilaali. Maqaan koo Geetuu Warquun jedhama. Jiraataa magaalaa kanaati. Akkasumas daldalaadha. Gaafa gurraandhala 13 hanga gurraandhala 16 raajiin masarat taayee magaalaa keenya dhufuu isaaniitiin baay'ee gammanneerra. Uummannis gammachuusaa guyyaa sagantaan kun jiraachuu dhageera jalqabee baay'ee obsaan eegaa jira, gammadee jira. Nutis immoo sagantaa kanarratti namni kamuu akka hirmaatu fageenya osoo hin daangeessiin naannoo Shaashamannee qofa osoo hin ta'in
godina Arsii Lixaa, godina Baalee, Gujis, Booranas, naannoon Kibbaas, iddoon biraas namni kamuu dhufee eebba kanarratti akka hirmaatu waamicha dabarsinaa. Kabarra, kibbarra.